زينا دحر إسراد أي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا هاشما كمولتان سجنتان بي بي سي أفان أورومو كيبت تجلجلاي جليرا واميشنا جاكو تشوف والجوام نص أركم نجتشون دا بيلين سيفيلي توبيا بي بي سي تمن هالي لامرون كاننا نو مرارة جين كودا فدتشو كومشني مرجنا مو ماهيم عدد ما جتشون فانوني شيكا قدا شيكا بلا كان كابو كاني بكم تيس كابو روانتي في أما نتام يدتو تا وساني مالي فانو أجنّي جبا سكبنا ورشة سكارة ديسات كونكولاتوني صدق بمو ساميشرا وتو يبسمي تورتي أدا جنرال باج أدا بليولين تاسفنا ويانا يا لطورنا ثانورين ويانا اللو لما ليه هنجرات ويانا كاري لما تدم بوكا نيتوكو صوبا إني لما تامو كويد ودو يجو على دبلي أما يوتانا إسنف ديسام Dhaabbileen siviilii Itoophiyaa dhimma waamicha nagaaf ibsa miidiyaaleef kennuuf dhorkamanii jechuun himan ibsa waloo dhaabbileen siviilii biyya keessaa 35 baasaniin waraannii fi walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa fi bakkeewwan biyyattii kaanitti adeemaa jiru karaa nagaan akka furamu gaafataniiru. Qaami ibsa raga nama kennuuf dudanqee jedhan qaama mootummaa biraa dhufne jedhanii fi eenyummaa isaanii hin ibsinedha jechuun ibsan. Poolisiin Finfinnee dhimma kana quban qabu jedheera. Dhaabbanni wiirtuu dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii CARD dhaabbilee 35 waamicha dhiyeessan keessaati. Obbo Bafqaaduu Haayiluu ዳይሬክተር ኦላና ዳባቲቻቲ የመግለጫችን ዋና ሀሳብ የአገሪቱን ህልውና የኢትዮጵያን ህልውና እየተፈታተኑ ያሉ በርካታ ግጭቶች አሉና እነዚህ ግጭቶች ያዲጆ ኢብሰ ኬኛ ወልቲ ቡኢንሶኒ ሄዱ ጅራቹ ፊ ጅራቹ ኢትዮጵያ ቆርማተ ኬሰ ካአን ከራነጋን ፍረሙ ቀባ ከንጀዱዳ ወራኒ ፊ ወልቲ ቡኢንሶኒ ትግራይን አለ አማራ አፋር ከስመስ ኦሮሚያ ቤኒሻንጉል ፊ ኪበጅረን ልቡ ነማ ደበርሳ ጅሩ ነሞኒ ቃማሚ ዳማታ አጅሩ dubartoonnis gudeeddiif saaxilamaa jiru mirgi jiraachuu lammiilee mirgi qabeenya horachuu fi nageenya isaanii eegamuu cabaa jira waamichi nagaa waraana kaaba Itoophiyaa jiru qofaaf osoo hin taane walitti bu'insa bakka hunda jiruuf adeemsi nagaa waaraa ta'e akka barbaadamu ka jedhudha አካባቢዎች ላሉ ግጭቶች በሙሉ ዘላቂ የሆነ የሰላም መንገድ ይፈለግ የሚል ነው akka dhaabbileen kun jedhanitti har'a hoteera interluxury jedhamutti ganama raayibsa kennuuf yaadanii turan waan mudatee Bafqaaduun akkanaan ibsam እንግዲህ የተፈጠረው ዛሬ መግለጫው ሊሰጥበት ተይዞ የነበረው ኢንተርሉክዠሪ ሆቴል ውስጥ ተይዞ የነበረው ክፍል ነሞታ ኡፈተነማ ሲቪሊ ኡፈተን ገሩ ቃሞሌ ነገኛ ሞቱማቲ ጀዳኒ ኢብሰኒቱ ወልገሂን ታሲፈሙ ይንቀቡ ጀዳኒ ሆቴልቸስ ኑኒስ ኑዶርከኒ ኤኙማ ኢሳኒ ኑፊን ኢብሲኔ ibsuufis fedhiin qabani abbati mootummaa kam akka nu dhorke nutti himne dimshaashumatti ergaa waamicha nagaa kana dabarsuun dandeessani jedhu qofatu nutti ergame walgahiin kun akka hin taasifamne ittima haadeemani jedhanii himan walgahiin galma keessaa eeyyama hin gaafatu dursanii beeksisuun kan nurraa eegamu silaa hiriira addabaabaayirraa osoo taasifneedha ፈቃድ የሚጠየቅባቸው ፈቃድም ሳይሆን ማሳወቅ የሚጠበቅብን የአደባባይ ስብሰባዎችን ብናደርግ ነበር dhimma kanarratti kan gaafanne poolisiin Finfinnee quban qabu jedheera poolisii federaalaa irraa odeeffachuuf yaaliin BBC'n taasise hin milkoofne waraanni kaaraatti deebi'ee akka ka'uuf sababi ijoo humnoota TPLF dha jechuun qondaalli waraanaa duraan Itoophiyaa BBC'tti himan yeroo ammaa Keeniyaatti ambaasaddara Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilaa jiran Jeneraal Baacaa Dabalee kaayyoon waraana Itoophiyaa TPLF meeshaa hanga hiikkatutti itti fufaa jechuun himaniiru waraanni kaaba Itoophiyaa torban lama dura akaaraatti eegale ammas akkuma tufetti jira Ameerikaa gamtaa Afrikaa fi UN dabalatee waraanni dhaabatee mariin akka eegalamu carraaquu itti fufaniiru tibbana Jeneraal Baacaa waliin turtii kan taasise Mintasnoo Tashooma mootummaan waraana ammaa TPLFtu jalqabee jedha ragaa maal qabaa jedhee gaafateera የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን አለመጀመሩን የሚታወቀው ወያኔ ቆቦን ይዣለሁ ብሎ ነው ያወጀው mootummaan waraana akkanii galle ragaan tokko TPLF qobboonan to'adhee jedhee labsuu isaati humni waraanni natti baname jedhu akkamiin waraana Itoophiyaa waajjaa of duraan sun gama mirgaan Zobil ambaa ansee ofirraa ittisaa ture erga takka diigee qobboo qabachuu hin danda'u
Osoo mootummaan haleellaa baneera ta'e wayyaaniin qobboo qabachuu hin danda'u. Osoo haleellaa bannee jiraannee dhumaa magaalota maa'onii fi kanneen biroo to'achuu dandeenya ture. የመሳሰሉ ከተሞችን መቆጣጠር እንችል ነበረ። Waraana kanaan mootummaan gara Tigraay seenuuf yaada qabaa? Osoo Maqalee seenee galmisaa maali? የኢትዮጵያ መንግስት መቀሌን ነው መቆጣጠረው የሆነ ቦታ ነው መቆጣጠረው ብሎ Waraanni Itoophiyaa Maqaleen to'adha yookiin kanan to'adhaa jedhee karoorsee lola eegale hin qabu. Mootummaan waraana wayyaaniin fide tooftaa ofirraa ittisanii haleeluun humna ergame dhabamsiisuuf hojjetaa jira. Yoo wayyaaniin cime Itoophiyaa jigsa. Nuti immoo yoo cimne wayyaanee balleessinee boqonnaa finna. Waraanumatu akkana. Abbaan tokko ni injifata. Murteen mootummaa Itoophiyaa TPLF hanga meeshaa lafan keenyatti tarkaanfii fudhachuutti mafufa. Maqalee seenuun homaa miti. Maqaleen Tambeen Shiree Aksuum irraa waan adda ta'e hin qabu. Lafa waraanaa waan ta'eef aangoo hin qabu iyyuu malee TPLF aangoo irraa buusuuf yaada hin qabu. Inni ijoon waraanni Itoophiyaa haleellaa irratti baname kana barbadeessee wayyaanee dirqiin mariitti fiduudha. Kanaa achi balleessuudha. Kanuma. አስገድዶ ወደ ውይይቱ ማምጣት ነው። አለበለዚያ ጨርሶ ማጥፋት ነው የሚሆነው። ይሄ ነው። Humnoonni Tigraay waraanni kan eegalee sababa mootummaan Itoophiyaa Tigraay ugguree ibsaa bilbilaa fi kaan irraa kutee fi jechuun himatu. Mootummaan dhimma kana mariif itti dhimma ba'uuf qabate. ትግራይ ይሄ እንደዚህ አይነት ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ መብራት ምናምን ሁሉን ነገር የማስገባት ጉዳይ የመንግስት Bishaan ibsaa fi kaan Tigraayitti banuun dirqama mootummaati. Waan isaan gaafataniif waan ta'u miti. Tigraayin qawween dallaa itti ijaaranii lafa waraanaa godhanii mootummaa Itoophiyaa waliin nama hariiroo uume tarkaanfii irratti fudhatama jedhanii labsanii akkamiin hojjettoonni baankii fi ibsaa akkasumas kaan achitti ergamu. Kana dura warra suphuu deeman ajjeesaniiru. Tokko lama miti. Hunda ajjeesan. Lafa waraanni jiru akkamiin waan gaafataa jiran guutuu dandeessa. ይሄንን አሁን ሲጠይቁ የነበሩትን ነገር የምታቧላ Jeneraal Baachaa akka keessanitti waraanni akka deebi'ee galu sababi ijoo maali? ወያኔ ያለ ጦርነት አይኖርም። Wayyaaneen lola malee hin jiraatu. Wayyaaneen kaardii lamatti dhimma ba'u qaba. Inni tokko soba. Inni lammataa immoo qawweedha. Sababa kanaaf haalduree gara mariitti isaa hin geessine fidee dhufa. Wayyaaneen gara marii yoo dhufe qawwee lafa kaa'uuf deema. Qawwee lafa kaa'e immoo hirribniyyuu san qaba. Sababni ijoo wayyaanedha. እንቅልፍ የማይወስደውም። ስለዚህ ዋናው የዚህ ችግር ባለቤት ወያኔ ነው። Waggaa darbee yeroo waraanni ammaate sana qondaala waraanaa turtan. Amma dippiloomatii taataniittu. Miira maaliif isinitti uume? በአሁኑ ጦርነት እዛ አለመሆኔ በጣም አሳዝኖኛል እና Yeroo waraanaa ammaatti achi jiraachuu dhabuu kootti gaddeera. Garuu bakki amma jirus ergama guddaadha. Kanuman itti fufu. Itoophiyaan dhiphina irra jirti. Muudama kanatti gammachuun qaba. Muudamichi gadi buufamuus miti. Bakka kana seenii Itoophiyaa tajaajilu yoo jedhame ambaasaaddara miti waardiyyaa ta'eyyuu nan tajaajila. አሁንም አይደለም አምባሳደር ተራ ዘበኛ ሆኜ እሰራለሁ። ኢትዮጵያን አገለግላለሁ። Amma mooduuwwan gaggabaabaan sinitti Liz Truss ministeera muummee UK haaraa ta'uu muudaman haasaa yeroo jalqabaaf har'a taasisan keessatti gatiin boba'aa kan qaalofnee fi dinagdee UK guddisuuf akka hojjetan himaniiru. Kooriyaan kaabaa meeshaalee waraanaa Raashiyaaf dhiyeessiti jechuun Ameerikaan himatte. Ameerikaan Raashiyaan rookeetii fi kaan Kooriyaa kaabaa irraa bituuf jechuun ibsiteetti. Kibba lixa Chaayinaa bulchiinsa Sichuwaanitti kirkira lafaa reektar iskeelii 6.6 mudatee yoo xiqqaate namoonni 21 du'uu miidiyaan biyyatti gabaase. Balaan kun sarara ibsaa hedduu miidhee naannoo gaareenitti sigigi lafaa akka uume ibsameera. Warshaa sukkaaraa dhedheessa irratti haleellaa raawwateen konkolaattonni 8 gubachuu mootummaan hime. Warshaan kun godina Wallagga Bahaatti argama. Haleellaa torban darbe raawwate kanaan hidhattooti waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman kan mootummaan immoo shanee jedhu raawwatutu ibsame. Dubbiimaan garee kanaa Odaa Tarbii torban darbe warshaa kana to'anne jechuun tiwiitara gubbaa barreessanii turan. Viidiyoon hidhattootaa ibiddatti qabsiisi jedhus qoodamaa ture. Taatullee gareen kun badii raawwate irratti waan jedhe hin qabu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Suugar Industirii Group Itoophiyaa obbo Rattaa Dammaqa badii dhaqqabe akkanaan ibsan. ያው ከፋብሪካው የተወሰነ መረጃ ደርሶናል። Warshicha odeeffannoon nu ga'e akka akeekutti konkolaattota 6 mancaasaniiru. Konkolaattonni biroo 2 immoo kan abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa fi kontiraaktara warshicha keessa hojjetus haaluma wal fakkaatuun barbadaaniiru. Hojjettoota warshichaarraa hidhattoonni kun kompiitaroota laaptooppii fi deesktooppii, bilbila moobaayilii fi kophee fudhatanii deeman. Kibxata darbeedha hidhattoonni kun miidhaa kana kan qaqqabsiisan.
Warshichi poolisoota federaalaatiin eegamaa ture. Eegdonni achi turan lakkoofsaan muraasa turan. Jalqaba isaan irratti dhukaasa bananii gara warshichaa seenan. Miidhaan warshichaa fi waan biraarra qaqqabe garuu hin jiru. Warshichi ganna waan ta'eef suphamaa ture. Meeshaaleen warshichaa guutummaatti hiikamanii yeroo itti suphamudha. ገና ይደረጋል ሁሉንም ማሽነሪዎች በዛ ሁኔታ ላይ ነው የሚሆኑት። Obbo Rattaan haala nageenyi warshichaa amma irratti argamu akkanaan ibsu. የጸጥታ ጉዳይ እኛም ምንም ማለት አንችልም። Nuti dubbachuu hin dandeenyu. Kun qaamolee nageenyaa ilaallata. Ammatti garuu hidhattoonni warshicha keessa hin jiran. Magaalaa keessallee waan jiran natti hin fakkaatu. Warshaan sukkaaraa ooyiruu shonkoraa bal'aa waan barbaaduuf magaalaan alatti argama. Warshichi ammaaf hojii isaa hojjetaa jira. ሌላው ፋብሪካው ግን ሰላም ነው። አሁን ስራቸውንም እየሰሩ Waggaadhuma baranaa sochii hidhattootaan wal qabatee warshaan sukkaara fincaa'aa guyyoota muraasaaf oomisha dhaabee turuu ibsamuun ni yaadatama. Haleellaa torbanarraa kibxata godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandaa gamsaatti raawwateen namoonni 60 ol ajjeefamuu fi 70 ol immoo madaa'uu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hime. Haleellaa kanaan namoonni 20 ol ta'an qeerraa buqqa'uu ibseera. Haleellaa kana dura humnoonni mootummaa magaalaa xiqqoo kanaa ba'uu fi buleessaa hidhattooti waboo seenuun dhalattoota Amaaraa 3 ajjeesuu ibse. Eegasii hidhattoota Amaaraa haleellaa raawwatu ibsaniiru. Yeroo ammaa humnoonni mootummaa magaalattii fi bakkeewwan biroo qaqqabuun tasgabbeessaa akka jiran ibsameera. Obbo Badhaasaa Lammeessaa Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti hoogganaa waajjira Jimmaati. Argannoo qorannoo koomishinichaa gaafadheera. Qaamni nageenyaa iddoo sanaa ka'eerraan kan ka'e qaamni nageenya biraa bakka bu'uurraan kan ka'e lubbuu namoota 60 akkasumas immoo miidhaan qaama nama 70 qaama nama kan nama 70 qaqqabeera kan jedhudha. Akkasumas immoo buqqaatii fi saamichi qabeenyaa raawwateera kan jedhudha kan argannoon keenya agarsiisu jechuudha. Gaafa dilbataa humnoonni nageenyaa akka bakkichaa ka'an dhageenye turre. Eegasii booda maaltu ta'e? Wanni qoratanii bira geessan maali? Jalqaba qaamni nageenyaa iddoo sanaa akkuma ta'een qaamni hidhatee jiru kan waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo kan mootummaan ABO Shanee jedhee waamu godina Horroo Wallaggaa aanaa Amuruu gandaa gamsaa akkasumas gara magaalaa Oborraatti yeroo sochii godhu keessatti gaafa 23-24 gidduu kanatti namoota sabaan Amaaraa ta'an 3 ajjeesa. Sanaan booda erga ajjechaan kun raawwatee booda kan hidhattoonni sabaan Amaaraa ta'an kan aanicha keessa gandaa Haroo Addis Alamii fi akkasumas naannoo ollaa kan ta'e naannoo Amaaraa aanaa Buree jedhamurraa as seenanii namoota amma ibsa kanarratti ajjechaa raawwatanii jiru jechuudha. Namoonni ajjechaan irratti raawwatame sun sabaan Oromoo kan ta'an. Jiraattonni isin dubbistan sun kanneen haleellaa dhaqqabsiisan kana maal jedhanii waaman? Torban darbee yeroo dubbifne faannoo faayadhanii dubbatu isaan. Adda addummaa jechuun faannoon hiika guddaa hiika bal'aa kan qabu kan beekamtiis qabudha waan ta'eef amma nuti amma hidhattoota ta'uu isaanii malee faannoodha jennee jala muruu hin dandeenye maaliif wanni baay'ee barbaada jechuudha. Xiinxala guddaa kan barbaadu waan ta'eef. Kun bosonuma galuu warri amma maqaa dhaaman kun. Qaamonni hidhatanii bosona seenanii rakkoo wal fakkaatu uuman jechuudha. Eegasii booda immoo godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanaa Horroo Bulluqfee keessatti haleellaan biraa raawwatu dhageenyetti ture. Tarii koomishiniin keessa kana quba qabaa? Odeeffannoo qabna. Isa amma qorataa jirra jechuudha. Haala amma agamsaan itti jiru ni beekamaa? Humnoonni nageenyaa dhaqanii jiru? Akkuma walii galaatti erga rakkoon kun uumamee booda kan poolisiin humna addaa Oromiyaa bakkicha qabachuu fi haala tasgabbeessaa jiraachuu isaati kan nuti odeeffannoo argataa jirru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa caqasaa jirtu. Odeeffannoo dabalataaf gara bbcafaanoromoo.com websaayitii keenya yoo seentan viidiyoodhaan barreeffamaan akkasumas immoo suuraan odeeffannoowwan dabalataa dhimmoota garaa garaatti argachuu dandeessu. Akkasumas gara fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo imaluun yaada keessan illee karaa meesejjiinuu barreessuu dandeessu. Sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kibxata galgalaa kanuma ammayyuu taanaa isiniif dhiyeesse hirphaa gammachuu isiniif qopheesse boroo walitti deebinaa halkan gaarii.